Hello guys, akkam jirtu? Egaan barnoonni nu irra qabanne isiniif dhiyaanne chapter 2 part 1 dha. So part kana yeroo darbe gadhiisneetiin turre garuu immoo sababa quality sagalee yeroo ammaa gadi bu'ee jiruuf irra deebinee isin hojjechuu jaallanne. So kanaafuu confuse akka hin taane bareessinee hojii ilaalla. So part 1 kanaan theory of demand wajjin illee ilaalla. Eegallu jalqaba irratti theory of demand irraa eegalla. Theory of demand jechuun jalqaba waa'ee demand jechuun hiikni isaa gara detailii seenuudhaan dursa waan isin qabachuu qabdanii demandiin waan tokkoof fedhii qabaachuu yookaan commodity tokkoof willingness qabaachuu akkasumas immoo fedhii keenya sanitti dabalee dandeettii waa sana bituudhaafis gaafa qabaannu purchasing power gaafa qabaanne waa'ee demand dubbachuu dandeenya jechuudha. So kanaafuu the purpose of theory of demand is to determine the various factors that affect demand. So kaayyoon theory of demand kana wantoota demand affect godhafa adda baasuudhaaf jechuudha. So demand implies more than a mere desire to purchase a commodity. So it states that the consumer must be willing and able to purchase the commodity which he or she desires. Jalqaba waan tokkoof desire ni qabaanna, fedhii ni qabaanna jechuudha. Fedhiin keenya sun qofti immoo gahaa miti. Wanta fedhii qabaanne sanaaf dandeettii yookaan purchasing power gaafa qabaanne, dandeettii waa sana bituu gaafa qabaanne, inni kun wal faana demand dha jechuudha. So demand implies more than mere desire jechuudha. So it states the consumer must be willing and able to purchase the commodity which he or she desires. So wanna barbaanne sana gaafa jalqaba fedhii murteessaadha jechuudha. Fedhii commodity tokko fedhii qabaachuu qabna. Purchasing power qabaannee fedhiin gaafa hin jirre demand jechuu hin dandeenyu. Akkasumas fedhiin jiraate immoo purchasing power gaafa hin jirre yookaan dandeettii waa sana bituu gaafa hin jirre demand hin jiru jechuudha. So lamaan keessaa inni tokko gaafa hanqate demand jechuu hin dandeenyu jechuudha. It is the desire of the consumer for a commodity backed by purchasing power jechuudha. So purchasing power malee waa'ee demand dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. So in general demand refers to various quantities of a commodity or service. So commodity or service that a consumer would purchase at a given time in a market at a various price given other things unchanged. Ceteris paribus. As keessatti demand ni maal agarsiisa commodity consumeriin tokko gatii adda addaatiin yeroo murtaa'e tokko keessatti bitee agarsiisa jechuudha. So look here demand is equals to willingness in jalqaba criteria jalqaba tenne plus ability jechuudha. Plus at a given time yeroo murtaa'e tokko keessatti jechuudha. So demand bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa law of demand dha. Law of demand maal jedha? Law of demand, it is the principle of demand which states that price of a commodity and its quantity demanded are inversely related. Kana jechuun commodity nuyi tokko price mataa isaa
mataa sadii qaba jechuudha. So piraayisiin sunii fi piraayisiin koomoditii nuyi binnu sanii fi quantity amma nuyi bituu dandeenyu inversely related dhaan jedha jechuudha. So which means as price of a commodity increase or decrease, quantity demanded for that commodity decrease or increase. Ceteris paribus, other things remain unchanged, which means wantoota demand affect godhan hedduu isaanii constant goone price fi quantity demand wal madaalchisaa irraa jechuudha. Amma yeroo kana for example concept kana hubachuuf jecha law of demand maal dubbata? Relation price fi quantity demand dubbata jechuudha. Demand fi quantity demand garaagarummaa qaba jechuudha. So quantity demand amount nuyi bituu barbaannu sana jechuudha. Amma nuyi bituu barbaannu sana. So pricing commodity tokko gaafa dabale amma nuyi bituu barbaannu ni hir'ata jechuudha. Because gaafa gatii isaa qaalee amma nuyi binnu sun ni hir'ata jechuudha. So at the same time gaafa pricing immoo decrease godhe, gaafa pricing commodity tokko decrease godhe price isaa waan gadi nuu hir'ateef wanta sana baay'isnee binna jechuudha. So amma nuyi binnu sun quantity demand sun ni dabale jechuudha. Kanaafuu law of demand maal jedha? Price of the commodity and quantity of the commodity are inversely related jedha jechuudha. So kanaafuu isa kana akkasitti qabannaa jechuudha. Inni kan biraa demandii karaalee sadiin agarsiisuu dandeenya. Inni tokko schedule fayyadamnee schedule or table akkasumas giraafii fi functioniidhaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. So isaan kana sadeen fayyadamnee demandin relation demand price fi quantity demand agarsiisnu sun information wal fakkaatan nu kennu jechuudha. So table ni agarsiisu, graph ni agarsiisu, functioniidhaan information wal fakkaatan irraa arganna jechuudha. So ilaallu an individual demand schedule is a list of the various quantities of a commodity which an individual consumer purchase at various level of price in the market. An individual demand scheduling kan jennu list quantity of commodity akkasumas quantity of commodity individual consumer in tokko bite yookaan namni dhuunfaa tokko bite at what level of price? At various level of price jechuudha. Kana jechuun demand kana demand schedule kana yeroo kan nama dhuunfaa ta'ee fi yeroo kan marketii ta'e ilaalla jechuudha. So amma kan nama dhuunfaati kan nu agarsiisuuf deemnu inni kun individual household dha jechuudha. Individual household demand for orange per week dha jechuudha. So asitti combination ni qabna. Combination A, combination B, C, D and E. Then price per kilogram. Gatii orange kilograama tokkotti akkasumas immoo quantity demanded per week torbeetti hammamina akka bite jechuudha. So relation kana qabannee inni kun table yookaan schedule demand nama dhuunfaa tokkooti jechuudha. So namichi kuni gaafa pricing 5 turetti torbeetti burtukaana kilograama 5 bitaa ture jechuudha. Ammallee gaafa pricing 4tti gadi bu'uu fi torbeetti kilograama 5 kan bitaa ture torbatti ol guddisee gaafa ammallee pricing 3tti gadi bu'uuf maal meeqa bitee quantity 9 bitee jechuudha. Gaafa pricing 2 ta'uuf
quantity 11 bite gaafa pricein tokko ta'u quantity 13 bite jechuudha. So kana jechuun hariiroo armaan dura ilaalle gaafa pricein keenya decrease gochaa deemu, gaafa pricein keenya nuuf hir'achaa deemu hammi nuyi dabalaa deema jechuudha. 5 to 7 7 to 9 9 to 11 akkasitti dabalaa deema jechuudha. Which means inverse relation qabaachuu isaanii agarsiisa jechuudha, price fi quantity demand. So akkuma teebilii kanarraa ilaaltan gaafa pricein 5 bite gaafa pricein 4 itti gadi hir'atu quantity dabala jechuudha. So relation kana asirraas gara asitti ilaaluu dandeenya. Gaafa pricein keenya waanii ture meeqa binne 13 jechuudha. Gaafa pricein dabalaa deemu akkana gaafa pricein lama tol guddatu quantity demand 11 tti hir'ata. Akkasuma gaafa 3 tti dabalu pricein quantity demand 9 tti hir'ata. Akkasumallee gaafa price 4 tti dabalu quantity demand 7 gaafa price 5 ta'u quantity demand 5 tti hir'ate jechuudha. So inni kun maal agarsiisa? Quantity demand and pricing inverse relationship akka qaban agarsiisa jechuudha. So teebilii kana bifa kanaan erga hubannee booda isuma teebiliidhaan agarsiisne kan immoo giraafiidhaan agarsiisuu ni dandeenya jechuudha. Demand curve is a graphical representation of the relationship between different quantities of a commodity demanded by an individual at different price per time period jechuudha. So graphically gaafa agarsiisnu immoo maal fakkaata asirratti jechuudha. Y axis fi x axis qabna. Then y axis irra price tu jira, x axis irra quantity demanded tu jira jechuudha. Quantity demanded. So gaafa pricing keenya tokko ture quantity demanded 13 ture. Gaafa pricing keenya lama quantity demanded 11. Gaafa 3 9, gaafa 4 7, gaafa 5 jechuudha. So kun maal agarsiisa? Gaafa pricing keenya decrease gochaa deemu hammi nuyi binu dabalaa deema jechuudha. Hammi nuyi binu akkuma teebilii keessatti ilaalle graafiin illee the same information nuuf kenna jechuudha. Isa kana dabalaa deema jechuudha. Gaafa akkasumas immoo quantity keenya hir'achaa deemu pricing keenya dabalaa akka deemu asirraa hubachuu dandeenya. So pointiiwwan kanarratti jechuudha. So inni kun information wal fakkaata y axis irratti price goone, x axis irratti quantity demanded goone relation price fi quantity demand wajjin qaban bifa kanaan agarsiisuun ni danda'ama. Inni kan biraa functioniidhaan agarsiisna. Demand garaalee sadiin jennee inni tokko teebiliidhaan akkasumas giraafii fi functioniidhaan agarsiisna. So gara functioniitti yeroo dhufnu immoo demand function is a mathematical relationship between price and quantity demanded. So mathematical relationship quantity demanded fi price jechuudha. Inni kun immoo all other things remain the same. All ceteris paribus, which means wantoota demand affect godhan kun constant gooneti jechuudha. A typical demand function is given by gaafa function agarsiisnu immoo quantity demand is equals to as a function of price inni barreessina jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. So QD is quantity demanded and P is price jechuudha as keessatti. So P is price of the commodity. In our case price of orange jechuudha. Fakkeenya jalqaba fudhannee saniin deemuudhaaf. So example, let the demand function B Q is equals to A plus BP. Kana keessatti B intuni slope dha. A intuni immoo Q intercept dha jechuudha. So slope kana argachuudhaaf immoo
change of Q over sloping kun change of Q over change of price jechuudha. So moving from point A to point B on figure 2.1 gubbaarratti ilaalle sana jechuudha. So B kana barbaannu point A to B irratti jechuudha. Kanaafuu asirratti slooping movement A to B kanarratti slope osoo barbaanneti change of Q over change of price waan jenneefi change of Q in keenya fakkeenyaaf isa kanaaf fudhannu jechuudha. Change of Q in keenya 7 5 to 7 waan ta'eef 7 minus 5 jechuudha over change of pricing keenya immoo yeroo asii 5 to 7 itti daballu pricing keenya immoo 5 irraa gara 4 itti hir'ate jechuudha. So 4 minus 5 ta'a jechuudha. Which means pricing 5 irraa gara 4 itti hir'atu quantity demanding keenya asii waan dabaleef jechuudha. So change of quantity keenya 5 to 7 yoo ta'u change of pricing immoo 5 to 4 dha jechuudha. So inni kuni 7 minus 5 means 2 over minus 1 dhufa. So minus 2 dhufa jechuudha deebiin keenya. So minus 2 kun slope dha. Slope kun immoo negative sign qaba. Negative sign kun maal agarsiisa? Quantity demand fi pricing keenya relation inverse ta'e akka waliin qaban agarsiisa. Kanaafuu bifa kanaan pointii hundaafuu barbaaduu dandeenya jechuudha. Movementii B to C kanas barbaaduu dandeenya. C to D kanas barbaaduu dandeenya. Akkamitti change of Q over change of price gooneeti jechuudha. So kanaafuu asirratti bifa saniin hojjeteera jechuudha. So slope is equal to change of Q over change of P waan ta'eef B keenya argachuudhaaf 7 minus 5 over 4 minus 5 dha minus 2 where B is slope of the demand curve. So in general kanaafuu slope minus 2 arganne achirraa pointii barbaadan irratti slope barbaaduu dandeessu. Sloping wal qixa ta'a jechuudha pointii A to E aga jira san keessaa. Then slope arganne kana bakka B kana buusna jechuudha. Then function keenya maal ta'a? Q is equals to A minus 2P ta'a jechuudha. Bifa kana qabaata jechuudha. So sana booda find or substitute price either at point A or at point B. So fakkeenya bakka buusnu Q is equals to A minus 2P ta'e jechuudha function keenya. So as keessa graafii kanarra bakka barbaanne haa buusnu. So Q keenya at point B osoo fudhannee Q keenya 7 is equals to A keenya kanaafu 7 is equals to A barbaadamaadhaan qabnu minus 2 into P keenya immoo 7 irratti B keenya 4 dha jechuudha. So then 7 is equals to A minus 8 ta'a. Gara tokkotti haafinnu A is equals to 7 plus 8 isa kanatti dabarsinee jechuudha 15 ta'a jechuudha. A keenya 15 ta'a jechuudha. So bifa kanaan argachuu ni dandeenya. So relationii asitti bifa kanaan agarsiise jechuudha. Therefore function inni dhumaa keenya maal ta'a? Gatii A 15 arganne gatii A 15 arganne then gatii B immoo minus 2 arganne function keenya Q is equals to 15 minus 2P ta'a jechuudha. So is the demand function for orange in the above numerical example. So demand gaafa function dhaan agarsiisnu jalqaba slope ni barbaanna, then gatii A ni barbaanna, sana booda Q is equals to 15 minus 2P ta'a jechuudha. So inni kuni agammatti kan laallee demand for individual consumer dha jechuudha kan nama tokkooti.
Amma immoo gara maarket diimaandiitti dabarra. Maarket diimaand iskeejil, maarket diimaandii kanas iskeejilii, karvii fi faankishinii fayyadamnee agarsiisuu dandeenya. So the market demand schedule curve or function is derived by horizontally adding the quantity demanded for the product by all buyers at each price. Kana jechuun piraayisii murtaa'e tokko irratti namoonni dhuunfaan koomodiitii isaan bitan wayii ni jira. So koomodiitii isaan bitan sana horizontally add goona jechuudha. Kana jechuun market diimaandiin kun diimaandii warra individual irraa waan argamuuf diimaandii warra individual sana walitti dabaluudhaan arganna jechuudha. So teebilii kana keessatti ilaallu inni kun individual in the market demand for a commodity dha. So jalqaba konsumeroota qabna tokko, consumer 2, consumer 3 qabna, consumer 3 qabna. Then consumer 1 kuni sorry gaafa pricing 80 0 demand godhe, gaafa pricing 5 3 demand godhe, gaafa pricing 3 5 demand godhe, akkasuma gaafa pricing 0 7 barbaade jechuudha. Consumer 2 immoo gaafa pricing 80 0, gaafa pricing 5 5, gaafa pricing 3 7, akkasumas gaafa pricing 0 9 barbaade jechuudha. Akkasuma consumer 3nis gaafa pricing 80 0, gaafa pricing 5 1, gaafa pricing isaan irrachaa deemu quantity demanded isaan barbaadan dabalaa deemee jechuudha. So to gaafa pricing 0 4 dha jechuudha. Kanaafuu amma market demand argachuuf maal goona? Market demand each price irratti jechuudha kan market demand barbaadu. Yeroo pricing 8 turetti konsumeroonni kun 8 hammam barbaadanii kan jedhu barbaadna. So 0 plus 0 plus 0 plus 0 is equals to 0 ta'a jechuudha. Gaafa pricing 8 turetti demand market san keessa jiru 0 dha. Gaafa pricing 5 turetti immoo market demanding keenya 3 plus 5 plus 1 is equals to 9 ta'a jechuudha. Gaafa pricing 5 ture market demanding 9 dha inni ibsuu dandeenya. Gaafa pricing 3 immoo market demanding 14 dha jechuudha. Direct walitti dabaludha. Is equals to 14 ta'e. Gaafa pricing 0 tti gadi bu'u immoo market demanding maal ta'a? Kan consumer 1 7, kan consumer 2 9, kan consumer 3 4 waan ta'uuf walitti gaafa idaanu 20 ta'a jechuudha. So market demanding summation individual demand yoo ta'u, summation individual demand price tokko irratti jechuudha. So amma gaafa price kan hundaafu market demand meeqa arganne? 4 arganne jechuudha. So price arfan kanaaf market demand 4 arganne jechuudha. Each price irratti barbaanna waan ta'eef. So isa kana ammallee giraafiidhaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. Jalqabaan agarsiisne giraafiidhaan individual demand ture. Akkasumas individual demand teebiliidhaanis faankishiniidhaanis agarsiisne turre. So amma immoo gaafa market demand ta'u individualota hedduutu gabaa keessa jira. Demand isaan immoo maal fakkaata kan jedhu teebiliidhaan laallee jirra. So giraafiidhaan gaafa agarsiisnu immoo the graph depicts market demand curve at price equal to 3. So market demand price hundarrattu garagara waan ta'eef achi keessa price 3 fudhannee ilaallu. Gaafa price 3 market demand maal fakkaata kan jedhu. Gaafa price 3 consumer 1 amman barbaade 5 barbaade teebilii ammaa keessa ilaaluu dandeessu. Gaafa pricing 3 ammallee consumer 2 7 barbaade. Gaafa price so inni kun demand nama dhuunfate jechuudha, individual consumer dha. Ammallee gaafa price 3 consumer 3 2 barbaade jechuudha. So kanaafuu gaafa price 3 5 7 fi 2 barbaadame. So isa kana maal goona? Walitti daana jechuudha. Pricing constant dha price 3 irratti kan hojjechaa jirru.
So price 3 irratti isaan kana walitti ilaalu 5 plus 7 12 plus 2 14 ta'e jechuudha. So market demanding keenya isa kana jechuudha. Market demand gaafa graafiidhaan agarsiisnu demand individualota walitti daanee demand individualota price single ta'e tokko irratti jechuudha walitti daanee kana arganne jechuudha. So market demanding bifa kanaan agarsiisama. Example immoo fudhannee ilaallu function idhaani. Suppose the individual demand function is a product. Individual demand function of a product is given by P is equals to 10 minus Q over 2 dha jechuudha. So inni kun demand individual tu kenname and there are about 100 identical buyers in the market. Market isan keessa immoo namoota waa bitan 100tu jira. Kan dhuunfaa isa kana function idhaani. So then market demand barbaaduudhaaf maal goona? Isa kana rearrange goona jalqaba. Quantity demand function of price dha waan agarsiisnu fi rearrange goona. So Q over 2 10 tan akkas dabarsina. Q over 2 is equals to 10 minus P then times 2 goona. Then Q is equals to 20 minus 2P ta'e jechuudha. So inni kun nama dhuunfaa waan ta'eef consumer immoo 100 waan qabnuuf directly 100 baay'isuudha jechuudha. So nama dhuunfaa sana baay'isuu 100 meeqa ta'e 2000 minus 2B kun market demand dha jechuudha. Akkamitti argannee jalqaba function nama dhuunfaa nuu kenname baay'ina individualota waan nuu kenname function kana rearrange goone sana booda dhumarratti sababni rearrange goone fi Q as a function of price dhaan agarsiisuudhaaf jechuudha. Rule sana eeguu fi then 100 baay'isne jechuudha. Kan nama dhuunfaa sana gaafa 100 dhaan baay'isnu kan market arganna jechuudha. So agammaatti demand kan individual fi kan market karaalee sadiin agarsiisaatiin turre. Inni tokko teebiliidhaan agarsiisuu dandeenya. Graafiidhaan akkasumas funkshiiniidhaan agarsiisuun akka danda'amu ilaalleetiin jirra. So amma immoo maaltu demand determine godha kan jedhutti dabarra. So the demand for a product is influenced by many factors. Some of these factors are so amma demandin maal influence ta'a? Wantoota hedduudhaan influence ta'a. Garuu isiin kun specifically price kana irraa adda baastan ilaaluu qabdu. Because pricing gaafa dabalu, pricing gaafa hir'atu kan inni affect godhu quantity demand dha malee demand akka hin taane hubachuu qabdu jechuudha. So sababa kanaaf pricing kun gaafa change godhu movement isaa along demand curve qofarraa jechuudha. Gaafa pricing dabaluu fi gaafa pricing hir'atu jijjiiramni ta'u asumarraa jechuudha. Pointiin demand curve kanarraa gara biraatti fakkiin deemu jiru. So kanaafuu pricing quantity demand wajjin relation qaba malee demand irratti dhiibbaa hin qabu jechuudha. So only changes quantity demanded movement along the same demand curve jechuudha. Demand curve irraa fakkiin deemu jiru. Kanaafuu pricing kana quantity demand irratti malee demand irratti dhiibbaa tokko iyyuu hin qabu. So as a determinant of demand ni ilaalla. So taste and preference of a consumer kana jechuun fedhiin nuyi commodity tokkoof qabu gaafa dabalee fi gaafa hir'ate demand akkam ta'a kan jedhudha. So demand curve keenya fakkeenya fudhachuu jecha as jira jennu asirratti pricing hin jira. Sorry asirratti pricing hin jira. Asirratti quantity demand ni jira. Fedhiin nuyi commodity tokkoof qabnu gaafa sirriitti dabalee demand nuti isaaf qabnullee dabalaa jira jechuudha. So demand isaa dabalee jechuun demand curve keenya gara alaatti shift godha. Outward shift godha jechuudha. Right outward. Kanaafuu
dimaandiin karaa kanatti dabalee jira inni dubbachuu dandeenya. Fedhiin komodiitii saniif qabnu gaafa dabale dimaandiin keenya outward shift godhee gaafa immoo hir'ate fedhiin komodiitii saniif qabnu gaafa hir'ate dimaandiin keenya gara kanatti shift godhaa jechuudha. So test and preference bifa kana ilaaluu dandeenya. Inni kan biraa income of the consumer. Income irratti hundoofne komodiitii iddoo lamatti qooduu dandeenya. Innis inferior goodii fi normal goodii kan jennutu jira. Because kana jechuun gaafa inkaamiin keenya dabale fedhiin yookaan dimaandiin komodiitii tokko tokko dabaluu danda'a. Yookaan immoo fedhiin komodiitii tokko tokko hir'achuu danda'a. For example fakkeenyaaf fudhannu namni tokko shiroo nyaata haa jennu yeroo hunda shiroo nyaata fayyadama. Then akka carraa inkaamisaa osoo ol dabalee fi shiroo kana dhiisee gara foonii yoo deeme jechuudha. So gara foon nyaachuu yoo eegale shiroo durumaayyuu sababa inkaamisaatiif inkaamisaa gadi aanaa ta'eef nyaata fayyadamaa ture jechuudha. Kanaafuu shiroon kun inferior goodiidha. Foon kun immoo normal goodiidha jechuudha. Gara foonii sanitti shift godhee. So sababa inkaamisaa jijjiirameef dimaandii shiroo maal ta'e gadi bu'ee jechuudha. So dimaandii shiroo gadi ni hir'ate. Dimaandii foon immoo gara natti ni dabalee jechuudha. So sababa inkaamisaatiif jechuudha. Kanaaf sababa inkaamisaa dabaleef fedhiin inni yookaan dimaandiin inni shiroo fi foon irratti qabu ni jijjiirame jechuudha. Akkasumas immoo namni kun osoo foon nyaachaa jiru inni foon fayyadama yeroo hundaa dimaandiin isaa inkaamisaa gaafa hir'atu immoo asii foon osoo fayyadamaa jiru inkaamisaa baay'ee gadi gaafa hir'atu fedhisaa gara natti dhufee jechuudha. Amma immoo fedhisaa gara shirootti gaafa deebi'u dimaandii shiroo dabaleetiin jira. Dimaandii foon immoo ni hir'ate jechuudha. So isa kana maaltu fidee inkaamitu fidee jechuudha. Change of inkaamitu fidee. So jijjiiramni inkaamii nama tokko dimaandii komodiitii tokko irratti dhiibbaa ni qaba jechuudha. So income of the consumer bifa kanaan ilaaltan price of related goods immoo ni ilaalla. Price of related goods kan jennu ammallee komodiitiin price irratti hundaa'e yookaan price of related goods kana yeroo jennu komodiitii iddoo lamatti qooduu dandeenya. Substitute goodii fi complementary goodii jechuu dandeenya jechuudha. So substitute goodii kan jennu kun goodii isa tokko iddoo isa kan biraa kan fayyadamuu dandeenyu jechuudha. So which means satisfaction wal fakkaataa kan nuuf kennani. Fakkeenyaaf iddoo bunaa shaayii fayyadamuu dandeenya, iddoo shaayii buna fayyadamuu dandeenya. Isaan kun substitute goodiidha. Sababni isaas satisfaction wal fakkaataa nuuf kennu waan ta'eef. Complementary goodii kan jennu immoo si'uma tokko kan fudhannu fakkeenyaaf bunaa fi sukkaara yookaan shaayii fi sukkaara fudhachuu dandeessu, konkolaataa fi boba'aa fudhachuu dandeessu. Isaan kun at the same time fudhatamu jechuudha. At the same time consume waan goonuuf isaan kun complementary godhannaani. Substitute godhee kan jennu immoo iddoo isa tokko isa kan biraa fayyadamuu dandeenya. So pricing related goods kun immoo dhiibbaa akkamii dimaandii isaan irratti dhiibbaa akkamii geessisa kan jennu yeroo ilaallu fakkeenyaaf substitute goodii keessa kooffii fi tiyyaa fudhannu gaafa pricing kooffii sirriitti dabale jalqaba piraayisii isaanii ol qixannee haa kaanu. Piraayisii isaanii yeroo ol qixaanitti namni tokko lamaan keessa kan fedhe fayyadamuu danda'a. Garuu immoo gaafa piraayisii isaanii ol qixatutti namni tokko kooffii fayyadamaa jira haa jennu. Osoo kooffii fayyadamaa jiru gatiin kooffii 10 irraa 20tti osoo dabaleeti gatiin shaayii immoo achuma jiran jijjiiramni irratti hin taasifamne. So namni kun garamitti deema? Gara tiitti deema jechuudha buna dhiisee. So sababa piraayisiin
kooffii dabaleef dimaandiin tii maal ta'e dimaandiin tiis ni dabale jechuudha. Dimaandiin nuyi shaayiidhaaf qabnu ni dabale. Sababni isaa maaliif? Sababa piraayisiin kooffii dabaleef jechuudha. So isa kana bifa salphaa ta'een ilaallu fakkeenya kooffii fi tiitu jira inni jalqaba piraayisii isaanii 10 yeroo kana namni tokko kooffii fayyadamaa jira. So gatiin kooffii kana 20tti dabalee garuu gatiin tii immoo yookaan shaayii hin jijjiiramne. So sababa kanaaf jecha dimaandiin tii ni dabala jechuudha. Dimaandiin tii ni dabala. Gaafa piraayisiin kooffii dabalu dimaandiin nuyi tiidhaaf qabu ni dabala jechuudha. Akkasuma immoo gaafa kompiliimentarii gudannu gursi kompiliimentarii gursi kan jennu immoo fakkeenya tii fi suugarii haa fudhannu. So isa kanarratti immoo gaafa piraayisiin suugarii dabalu haa jennu. Gaafa piraayisii suugarii dabalu dimaandiin nuyi tiidhaaf qabnu immoo gadi bu'aa jechuudha. Sababni isaas sukkaarri garmalee dabaleetiin jira. Shaayii immoo maaliif fayyadamna reeduu waan dhugnu waan ta'eef sababa saniif jecha osoo hin jaalatin dimaandiin nuyi shaayiidhaaf qabnu gadi bu'aa jechuudha. Akkasuma gaafa gatiin shaayii dabalu dimaandiin nuyi sukkaaraaf qabnu immoo gadi bu'aa jechuudha. Isaan kun kompiliimentarii gudiidha. An jalqaba laalle sabistiitiit gudiidha jechuudha. So piraayisiin koomodiitii tokko dimaandii isa kan biraa irratti dhiibbaa kan uumuu danda'udha. So price of related goods keessatti. Inni kan biraa consumer expectation of income and price. Kana jechuun konsumeriin tokko gara fuulduraatti piraayisiin koomodiitii tokko ni dabala jedhee gaafa yaade har'a bitaa jechuudha. So gaafa har'a hedduminaan bitan immoo maaltu dabala? Dimaandiin koomodiitii sanii ni dabala. Gaafa immoo gara fuulduraatti gatii isaa gadi naaf bu'ee yaade konsumeroonni suni hin bitanii jechuudha. Guyyaa har'aa kana koomodiitii sana hin bitanii. So dimaandiin baay'ee gadi bu'eera jechuudha. So inni kun expectationidha. Inkaamiidhaan wal qabsiise immoo gara fuulduraatti inkaamiin kiyya ni dabala yoo yaade konsumerii sun koomodiitii sana amma hin bitu jechuudha. Gara fuulduraatti inkaamiin kiyya ni hir'ate gaafa yaade immoo koomodiitii barbaadu sana hammuma bitaa dimaandiin dabalee gaafa inkaamiin kiyya immoo ni dabalee yaade har'an bitu waan ta'eef dimaandiin ni hir'ate jechuudha. So expectationii bifa kanaan ibsuu dandeenya. Number of buyers in the market. Kana jechuun immoo number of buyers demand irratti dhiibbaa akkamii uumuu gaafa inni ilaalle gaafa namoonni waa bitan gaafa baay'atanii dimaandiin dabaleetiin jira jechuudha. Akkasuma immoo gaafa namoonni waa bitan hin jirre dimaandiin hir'ateetiin jira. So they change the demand or demand shifter jennaan isaan kana jechuudha. So demand keenya iddoo jiru turerra akka inni gara alaatti shift godhu gara keessatti shift godhu taasisu. Kana jechuun akka dabalu yookaan demand keenya akka hir'atu taasisu jechuudha. So demand shifter jennaan. A change in demand will shift the demand curve from its original location. Locationii jalqaba turerra ni jijjiiru jechuudha. So determinant of demand kan jennu or demand shifteriin isaan kana ta'uu hubachuu danda'u qabdu. Innis taste and preference, income of the consumer, price of related goods, consumer expectation of income and price, number of buyers in the market. Isaan kun demandii akkamitti akka shift gochuu danda'an ilaalleetiin jirra. So changein kun immoo graafiidhaan gaafa agarsiisnu changes in demand change in any determinant of demand except for goods price qofa irraa kan hafe cause the demand curve to shift. So jalqabas ilaalleetiin jirra. Change determinantonni sun gaafa jijjiiraman maaltu ta'a? Dimaandiin keenya shift akka godhan ta'a. Dimaandiin keenya shift akka godhu ta'a price irraa kan hafe jechuudha. So if buyers choose to purchase more at any price, gaafa konsumeriin tokko hedduu bituu barbaade the demand curve shifts rightward. Gara alaatti gara rightwarditti shift godha. Sababni isaas dabalee jechuudha. Dimaandiin keenya increase godhe.
the curve shifts upward jechuudha. So if buyers choose to purchase less at any price, gatii kamirrattiyyuu konsumeriin gaafa waa xiqqoo kan bitan ta'e maal ta'a dimaandiin keenya ni hir'ata. The demand curve shifts leftward. A decrease in demand. Dimaandiin keenya ni hir'ate. The curve shifts downward jechuudha. So giraafii kanarraa isa kana jechuudha. Gaafa determinaantoota armaan dura ilaalle sun gaafa jijjiiramanii dimaandiin keenya garanatti increase gochuu yookaan immoo garanatti decrease godha. So original dimaandiin keenyaas ture gara right ward yoo gara left warditti dimaandiin keenya akka jijjiiramu ilaalleetiin jirra. So egaan barnoota keenya har'aa keessatti theory of demand jalatti law of demand maal akka ta'e akkasumas individual demand fi market demand karaalee sadiin agarsiisuu akka dandeenyu, inni tokko schedule, graafii fi functioniidhaan, akkasumas immoo determinant of demand curve akkamitti shift gochuu akka danda'an tokkoon isaanii sirriitti waliin ilaalleetiin jirra. Barumsa gaarii akka irraa argattan, tuutoriyaalii kanarraa barumsa gaarii akka argattan abdii guddaan qaba. So egaan barnoota keenyaarra asirratti xumureetiin jirra. Viidiyoo kana like gochuu akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinidha. Nagaan naaf tura. Goodbye.